Hi, barattoota kan jedhamu nageessanii yeroo darbee keemistrii kutaa kudhanii asiidii xumuree turre har'a immoo 3.4 beezii jalqabnaa jechaadha. Beezii immoo akka asiidii sana irraan turre jechaadha. Maaliif seetan koonseptiin isaa wal fakkaata. Gurmuun wal fakkaata. Wantoota muraasa qofatu jijjiirama. Wantoota muraasa jijjiiraman sanii isniif tuttuqee xumuraa jechaadha. Isa kana paartii tokkoon xumuruudhaaf yaala. Akka beezii asiidii ammoo wanti diteelii isheen isniif dalageef gaafiin baay'een achi keessaa ba'a. Akkasuma immoo koonseptiin isaa konseptii beezii waan wal fakkaatu kanaafuu asiidii seeraan hubattanii ennaan isa kana hubatuun baay'ee salphaadha jechaadha. Kanaafuu beezii inni jennummaa inni beezis are either oxides or hydroxides of metalidha jechaadha. Inni kun maaliif oxides of metal yookiin ammoo hydroxides of metal irraa kan uumamudha jechaadha. Inni kun which are therefore called basic oxide yookiin ammoo hydroxide respectively. Isa kanaan fakkeenyaaf oxides of metal kan ta'u taate basic oxide jennaan jechuudha. Kanaan metal oxide inni jennummaa inni metalii fi oksijiinii wal irratti jechaadha. Wantoonni sun wal irratti maal jedhama basic oxide jedhama jechaadha. Hydroxide inni jennummaa inni OH yeroo of keessaa qabu beeziin fakkeenyaaf metalii OH yeroo of keessaa qabu metalii fi OH yeroo walitti dhufuun isaan kun maal jedhamanii beezii jedhamu jechaadha. Yookiin ammoo hydroxide jennee waamna jechaadha. Kanaafuu isa kana oxides of metals jedhamu isaan kanneen jechaadha. Isin bahee jira sodium oxide, calcium oxide, magnesium oxide, copper oxide isaan jennuun kunniin oxides of metalidha jechaadha. Metalii fi oksijiinii yoo ilaaltan isaan kanneen jechaadha. Inni biraa immoo hydroxides of metalidha jechuudha. Kana jechaan metalii fi OH wal of keessaa qabanidha. Sodium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, aluminum hydroxide isaan jennuun kunniin hydroxides of metalidha jechuudha. Kana jechaan isaan kunniin beeziidha jechuudha. Inni biraa immoo Arrhenius definition of beeziidha. Arrhenius definition of acidii ilaalee turre maal jennee elementi sun ta'in compound wayii bishaan keessatti yeroo bulbulamutti OH sun ta'in asitti ammoo OH dha. Kana kun ammoo maal jenne H+ produce yoo kan godhu yookiin ammoo H3O+ jechaadha. Lamaan kanneen keessaa tokko yoo kan produce godhu taateen sun Arrhenius acid jennaan jechaadha. Arrhenius base inni jennuun ammoo maal inni base is a substance that produce OH ion in water dha jechaadha. Inni kun ammoo water keessatti OH minus produce godha jechaadha. Kanaafuu Arrhenius base inni jennuun isa kana jechaadha. Note these soluble bases are called alkalis jennee waamna jechaadha. Beeziiwwan bulbulamuu danda'an bishaan keessatti ta'uu danda'a. Bulbulamuu kan danda'an maal jennaani alkalis jennee waamna jechaadha. Alkali jennee waamna jechaadha. Example sodium hydroxide, potassium hydroxide isaan jennuun kunniin maal inni ionic compounds that release OH in water jechaadha. Kanaaf amma isa kana fakkeenyaaf sodium hydroxide akka example isin fudhataa jira malee hedduudha jechuudha isaan kunniin. Sodium hydroxide kana watarii wajjin yeroo walitti dabalu aqua solution jennu watarii ta'uu danda'a yookiin ammoo wantoota biraatis ta'uu danda'a jechuudha. Watarii keessatti fakkeenyaaf yeroo bulbulu inni kun amma gadhiisa sodium plus fi akkasuma OH minus dha jechuudha. OH minus tan kan nuti barbaannu OH release yoo kan godhu taate maal jennee jirra basic dha jechuudha. Arrhenius base dha jechuudha. Ammonia yeroo darbe exercise yeroo jennu siintimee ture ammoniyaan beeziidha jechaadha. Garuu OH of keessaa hin qabu. Inni kun OH of keessaa hin qabu, hydrogen of keessaa qaba. Hydrogen waan of keessaa qabu, hydrogen ammoo yeroo baay'ee kan of keessaa qabu hydrogen qofa jechaadha. Oksijiinis of keessaa hin qabaatin yeroo baay'ee kan of keessaa qabu asiididha waan ta'eef isa kan asiidii jettanii akka indoon gore isin jedhee ture. Kanaafuu inni kun maa inni beeziidha jechaadha. Molecular base inni kun reacts inni kun ionic compound dha. Inni kun ammoo molecular dha jechaadha. Reacts with water to form NH4 plus and OH minus dha jechaadha. Inni kun ammoo fakkeenyaaf bishaan yeroo walitti daballu weak dha by the way. Inni kun weak ta'uu isaa mul'isa. Weak base dha jechaadha. Water wajjin yeroo walitti daballu maal nuuf kenna haala kanaan garaan jijjiiramaa jechaadha. Sanbooda ammoo inni kun ammoo garam jijjiirama hin dhaabatu jechaadha. Inni kun asitti hin dhaabatu. Kun ammoo garam jijjiirama NH4 plus fi OH minus itti jijjiirama jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha kan inni jijjiiramaa deemu jechaadha. Kanaafuu inni kun ammooniyaa inni jennuun kun maa inni weak base dha jechaadha. Inni biraa immoo general properties of base isaan jennuun shan kanneen ni ilaalla jechaadha. Inni tokkoffaan tastes in the feels dhandhama isaanii irratti akkasuma immoo feelingii irratti hundaa'uudhaan bases have a better taste dha jechuudha. Kun ammoo taste isaanii yookiin ammoo dhandhama isaanii yoo ilaallu ni hadhaanii jechaadha. Akkasuma ammoo inni kun feel slippery or soapy to touch yeroo tuuxanitti fakkeenyaaf ni mucaataa jechaadha. Fakkeenyaaf saamunaa yeroo baay'ee yoo ilaaltan yeroo tuuxan maal saamunaa ni mucaataa jechaadha. Isin harkaa lohaa jechaadha.
Kanaafuu inni kun maayini slipper yookiin ammoo sooftii jennaan jechaadha. Yeroo tuunyuute jechaadha. Inni biraa immoo strong base warra jennuun fakkeenyaaf kan akka sodium hydroxide fi potassium hydroxide isaan kun warra corrosive akkasuma immoo poisonous warra ta'anidha jechaadha. Kana jechaan baay'inni warra baay'ee corrosive inni jennuun kun baay'inni miidhaa geessisuu danda'anidha jechaadha. Miidhaa warra geessisuu danda'anidha akkasuma immoo poisonous warra ta'anidha warra summii qabanidha jecha isaan kun shouldn't be touched or tasted isaan kun tuquu hin qabnu akkasuma immoo dhandhamuu hin qabnu jechaadha. Inni kun property isa biraati jecha. Inni biraa immoo indicator change dha. Indicator change yoo ilaalle basis change the color of indicator due to the OH ion isa kan seeraan naaf qabadha. Maaliif jijjiiranii jedhamtanii gaafachuu dandeettanii jechaadha. Why basis change the color of indicator yoo jedhamtan due to OH dha jechaadha. OH ion kanaaf jechaadha. Kanaaf isaan kanniin jechaadha warra jijjiiran fakkeenyaaf red litmus gara biluutti jijjiira jechaadha. Acid yoo ilaaltan biluu gara reditti jijjiira jechaadha. Inni kun ammoo reedii gara biluutti jijjiira jechaadha. Inni kun isa tokko jechaadha. Inni biraa ammoo phenolphthalein isa jennu gara pinkitti jijjiira jechaadha. Methyl red isa jennu ammoo gara yellowtti jijjiira. Universal indicator ammoo gara biluutti yookiin ammoo gara purpletti jijjiira jechaadha. Isa kanneen qabatu qabdan jechaadha. Gaaffii irratti ni gaafatamta waan ta'eef. Inni sadaffaan ammoo release hydroxide ion OH minus kana release yoo godhan taate inni kun property isa biraati jechaadha. In water bases produce OH ions which are responsible for their basic properties. Kanaafuu akka inni basic ta'u kan isa godhu OH kana jechaadha isa tokko. Inni kun warra akka inni basic ta'u determine godhan keessaa responsible warra ta'an keessaa inni tokko maayini OH dha jechaadha. Inni biraa immoo example isaa yoo ilaalle fakkeenyaaf sodium hydroxide kana yoo ilaallamu inni kun maal produce godha waterii keessatti jechaadha. OH minus reef ilaalle jedha isa kana. Kanaafuu inni kun ammoo maayini OH release waan godhuuf kanaafuu inni kun base dha jechaadha. Inni afuraffaan ammoo neutralization reaction. Neutralization reaction yeroo jennu maayini neutralization reaction jennu kun bases react with acids or acidic oxides to form salt in the water. Inni kun neutralization jedhama jechaadha. Neutralization of bases produce jedhamtanii gaafatamuu dandeettan. Neutralization of bases react with acids or oxides produce jedhamtanii yoo gaafatamtan saltii fi akkasuma waterii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu inni kun neutralization inni jennuun kun maal inni fakkeenyaaf acidii ni jira acidii kana neutralize godha jechaadha yeroo itti dabalu yeroo react godhan kuniin maal godhanii yeroo nyaatan neutralize ta'u kana jechaan gara saltii fi gara waterii jijjiirama jechaadha. Inni kun amma acidis bases midimi jechaadha kuniin lamaan. Akkuma argitan saltii fi watariidha kanaafuu inni kun neutralize jira jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf soodiyeem kana isa kanatti yoo daballe inni kun ammoo maal inni kun acidii ture asitti ammoo maal jennee jira acidic oxide yookiin ammoo basic acidii yookiin ammoo acidic oxide wajjin jenni. Kanaafuu jalqaba acididhaan kun ammoo acidic oxide dha jechaadha. Acidic oxide wajjinis waan nyaatu maal nuuf kenna saltii fi watarii nuuf kenna jechaadha. Inni kunis maal jedhama neutralization reaction jedhama jechaadha. Inni shanaffaan ammoo electrical conductivity. Electrical conductivity yeroo jennu ammoo maal inni karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Inni kun soluble bases inni jennuun alkalis jennee jira maqaa isaa jechaadha. Isaan kunniin electrolyte dha jechaadha. Electrolyte dha jechaadha. Kana jechaan maayini conduct electricity dha jechaadha. Strong bases warra jennu fakkeenyaaf conduct electricity where weak bases poor conductor dha jechaadha. Isuma inni ifa yookiin ammoo electricity daddabarsuu isaanii irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf warra strong base jennuun conduct electricity where seeraan maal godhanii elektirikii kana conduct godhanii jechaadha. Weak warra jennuun ammoo poor conductor dha. Poor conductor dha jechaadha. Electricity muraasa qofa dabarsanii jechaadha. Inni kun ammoo warri strong ta'an seeraan conduct godhanii jechaadha. Inni biraa immoo strength of bases yeroo jennu strong fi akkasuma weak base jennee jirra jechaadha. Isa kana maalii wal fakkaata inni kun kan maaliitii wal fakkaata kan acidiitii wal fakkaata waan ta'eef isa kana gabaabinuma ilaalee bira tarraa jechaadha. Strong acidii fi strong base fi akkasuma weak base isa jennuun completely ionize yoo kan ta'u taate waterii keessatti jechaadha. Inni kun maal jedhama strong jennaan jechaadha. Akkasuma xiyya tokkoon yoo kan mul'ifamu taate inni kun maal isin jedhee jira yoo darbe strong isin jedhee jira jechaadha. Xiyya lama yoo ta'e ammoo partially ionize warra ta'an weak base dha jechaadha. Isaan kun xiyya lamaan haala kanaan waterii keessatti yoo kan mul'isu taate inni kun maayini inni kun strong jedhan kun weak dha jechaadha. Inni biraa immoo produce large amount of OH ion dha jechaadha. Inni kun ammoo produce small amount of OH ion dha jechaadha. Maaliif inni kun large maaliif ta'e seetan inni kun guutumaan guutuutti ionize waan ta'uuf gara OH fi gara ion biraa jechaadha. Kanaafuu inni kun large of keessaa qaba jechaadha. Inni kun ammoo muraasa qofatu OH kun muraasa qofatu produce ta'a waan ta'eef kanaafuu inni kun
small amount of OH ion jechaadha. Inni biraa immoo asitti R is strong electrolyte. Strong base maal jennee jira? Strong electrolyte dha. Conduct electricity well sin jedhee jira jechaadha. Inni kun ammoo weak electrolyte dha jechaadha. Inni kun maal inni conduct electricity poorly dha jechaadha. Bright light and conductivity case dha jechaadha. Inni kun ammoo dim light dha. Light isa yoo ilaalle inni kun ni gurraacha jechaadha. Kun ammoo bright dha, kan baay'ee ifaa ta'edha jechaadha. Kanaaf example isa kana yoo ilaallamu sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide akkasuma barium hydroxide isaan jennuun kunniin strong warra ta'anidha jechaadha. Isa kan jedhan qabatu qabdanii jechaadha. Fakkeenyaaf potassium hydroxide yoo fudhattanii watarii keessatti ionize gootan gara potassium hydroxide fi OH ayinitti jijjiirama jechaadha. Inni asitti agartan kun dhiita akkatiin maal mul'isti? Strong ta'uu isaa mul'isi jechaadha. Kanaafis akkasuma yoo fudhattan example isaa fakkeenyaaf kanneen fudhatu dandeettan jechaadha. Ammonium hydroxide, magnesium hydroxide, akkasuma immoo calcium hydroxide isaan jennuun kunniin maal isaan kun warra weak ta'anidha jechaadha. Keessattuu magnesium fi calcium kana qabatu qabdanii jechaadha. Yeroo baay'ee isaan kunniin akkamitti consider goona akka strong it consider waan godhuuf barataan baay'een isaa garuu inni consider miti jechaadha. Magnesium hydroxide fi calcium hydroxide isaan jennuun warra weak ta'anidha jechaadha. Qabatu qabdan isaan kanneen barsoonni baasuu danda'a jechaadha gaaffii irratti bakka kana kanneen. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana yoo fudhattan inni kun weakidha waan ta'eef xiyya lamaan mul'isna. Kanaafuu H4 plus fi akkasuma OH release godha jechaadha. Asitti strong base fi weak isoontaaleen kun concentrated base fi akkasuma dilute base dha jechaadha. As yeroo lama irra deebi'ee barreesse strength of base on ta'e asitti concentrated base in the dilute base isa jedhu ilaalla jechaadha. Concentrated base in jennuun kun maal isin jedha yeroo darbe acid isinitti jira waan ta'eef acididha wal fakkaataa jechaadha. Concentrated acid yeroo jennu maa inni large amount of acid kan qaban yoo kan ta'u taate concentrated jennaan jennee jechaadha. Kanaaf inni kunis large amount of base dissolved in given volume dha jechaadha. Kanachaan solute baay'ee guddaa kan ta'u taate solution caala maal jennaan isa kana concentrated jennaan jennee jirra jechaadha. High molarity qaba fakkeenyaaf 10 molar jechaan maa inni 10 molar yeroo darban isin jedhu molar jechaan 10 mol per 1 liter jechaadha. 1 liter kanatti mol jechaan mol per liter dha waan ta'eef mol per liter dha jechaadha. Isa kana qabatu qabdanii inni kun 10 kanaafuu 10 yeroo jennu amma 10 molarity isaa yookiin ammoo solution in jennu solute in jennu kudhan jechaadha. Solution ammoo solution in jennu ammoo meeqa waanidha jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan amma asitti kamtu caalee soliitu caalee jechaadha yookiin ammoo sabisaansitu caalee jechaadha. Maal caala? Given volume yookiin ammoo maal jedhamni kun waterii ta'uu danda'a. Liquid isa caala kamtu guddaadha. Kanaafuu large amount of base waan qabuuf inni kun 10 jechaadha. 10 to 1 jechaan 10 mol in 1 liter dha. Kanaafuu kamtu guddaadha? 10 tu guddaadha waan ta'eef kanaafuu inni kun concentrated jennaani jechaadha. Akkasuma dilute jennuunis maa inni small amount of base qabaachaa inni kun. Dhiifama. Kanaaf inni kun ammoo small amount of base qabaachaa small amount of base qaba. Kanaaf inni kun fakkeenyaaf 0.1 jecha maa inni 0.1 over mol over 1 liter dha jechaadha. 1 liter kanaafuu akkamtu caala 1 dha moo 0.1 dha 1 tu caala jechaadha. Kanaafuu inni kun small amount of base of keessaa qabaachaadha. Inni biraa immoo precautions in handling bases yeroo beezii olii gad oofnutti wantoota akkam of eeggannaa godhuu qabna isa jedhu ilaallaa jechaadha. Safety measures san jedhu jechaadha. Strong bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide are called caustic alkalis jennaan jechaadha because they can cause burning. Maaliif isaan kunni maal cause godhanii burns yookiin ammoo ibidda wantoota garagaraa gubuu waan danda'aniif kanaafuu isaan kanneen caustic alkalis jennaani jechaadha. Even weak bases like concentrated ammonia can be dangerous. Example cause blindness if splashed in eyes. Fakkeenyaaf ammonia jechaadha. Ammonia yoo fudhanne weak base dha jennee jirra jechaadha. Inni kun amma fakkeenyaaf dangerous dha jechaadha. Kana jecha inni blindness yookiin ammoo jaamines jennuun kana jechaadha. Iji namaa akka badu kan godhuu danda'udha jechaadha. Ija namaatti yookaan faca'u taatee jechaadha.
Inni biraa immoo safety measures isaan jennuun isaan shanan kanneen ilaalaa jechaadha. Wear protective gear isaan jennuun kan akka eye glass, glove, laboratory coat isaan jennuun spill management fakkeenyaaf yookaan wanni irratti fakkeenyaaf teebiliiwwan garaagaraa kan nuti fayyadamnu irratti working teebilii irratti yookaan naqamu taate inni kun yookaan faca'u taate maal goona kiliin godhuu qabnaa jechaadha dhiquu qabnaa jechaadha isaan yookaan immoo qulqulleessuu qabnaa jechaadha. Inni biraa immoo uffata keenya irratti yookaan faca'u taate maal goona wash the affected area with plenty of running water bishaaniin maal godhuu qabnaa dhiquu qabnaa jechaadha bakka inni itti facaisan. If in eye bishaan ija namaa keessa yookaan seenu taate ammoo beeziin kun maal goona rinse repeatedly with water as first aid and seek medical help dha jechaadha. Maal goona jalqaba bishaaniin irra deddeebinee bishaan itti naquudhaan san booda ammoo maal goona gara doktoraa deemuu qabnaa jechaadha. If swallowed yoo liqimsin ammoo maal goona drink 1 to 2% acetic acid or lemon juice to neutralize the base. Base kan neutralize godhuudhaaf maal goona 1 to 2% acetic acid jennu yookaan ammoo lemon jechaadha. Isa kana maal godhuu qabna dhuguu qabna jechaadha. If on skin qaama namaa irratti yookaan faca'u taate ammoo maal goona wash with plenty of water. Maal goona bishaaniin dhiquu qabna jechaadha. Then with very dilute about 1% weak acid like acetic acid dha maal goona dilute kan jennu kan bishaan seeraatti fudhate jechaadha. Isa kana maal goona kiliin goona jechaadha. Inni biraa immoo pOH dha. pOH nis akkuma haala kamiin akka measure goonu ilaallee jirra jechaadha yeroo darbe. pOH is a measure of the concentration of hydroxide ion dha jechaadha. Inni kuni hydroxide ion yookiin ammoo OH kana measure godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha inni kuni. Kanaafuu formula isaa immoo pOH equal to minus log of OH base 10 dha jechaadha. Inni kuni yeroo darbe ilaallee jirra jechaadha. Isa kanas ilaallee turre pOH plus pH equal to 140 yeroo ilaallee jirra jechaadha. Fakkeenyaaf find out the pH in the pOH of 0.00 solution of sodium hydroxide. Sodium hydroxide akkuma beekamu inni kun strong base dha jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo adda baafnu maal ta'a inni kun isa kana 0.001 story kana yeroo dissociate goonu sodiumiin 0.001 ta'a inni kunis 0.001 ta'a jechuudha. Guutumaan guutuutti waan adda ba'uuf jechuudha. Kanaafuu amma asirraa maal calculate goonu jalqaba irratti OH ni qabna. OH maa inni 0.001 dha jechuudha. Kana jechaan 1 times 10 raised to minus 1 4 dha jechuudha. Yookiin ammoo 10 raised to minus 4 dha jechuudha. Kanaafuu maal goona maal barbaana asirratti amma pOH equal to minus log of OH minus jennee jirra jechaadha. Beeziin isaa 10 dha. Kanaafuu pOH asirraa maal argachuu dandeenya minus logarithm of OH maal jennee jirra 10 the power of minus 4 base 10 dha jechaadha. Isa kana yeroo achirraa gabbuufnu kun pilaasii ta'a jennee jirra. Minusii kana pilaasii godha jechaadha. Kanaafuu 4 logarithm of 10 base 10 10 base 10 jechaan ammoo maayini 1 isin jedha jira. Kanaafuu 4 times 1 jechaan 4 dha jechaadha. Kanaafuu pOH maal ta'a 4 ta'a jechaadha. Asirraa pOH ni arganna jechaadha. pOH 4 sanboota ammoo pOH plus pH is equal to 1 4 jennee jirra jechaadha. pOH 4 jennee jirra plus pH is equal to 1 4 sanboota pH dhaaf calculate yeroo goonu pH is equal to 1 4 minus 4 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a pH 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan calculate goonu baay'ee salphaadha inni kun yeroo darbe bal'ina waan yaala jiruuf hagas hunda waan ulfaatu hin qabu jechaadha. Inni biraa immoo preparation of bases preparation of base haala kamiin prepare godhuu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechaadha. Amma isa kanas karaa sadiin ilaaluu dandeenya. Reaction of active metals with water, reaction of metal oxide with water and double displacement reaction isa jedhu ilaallaa jechaadha. Kanaafuu karaan tokkoffaan active metal waterii wajjin highly reactive metals like group 1 A jechaadha. Group 1 warra ta'an akkasuma group 2 below magnesium gadi warra jiran group 2 jechaadha. React with water to form metal hydroxide and hydrogen gas jechaadha. Kana jechaan metal plus water base plus hydrogen of kenna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhattan lithium plus water yeroo waliin dabaltan lithium hydroxide plus hydrogen of kenna jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin exampleewwan isa jalqabaa jechaadha. Inni lammaffaan ammoo reaction of metal oxide with water. Metal oxide waterii wajjin yeroo waliin dabaluu inni xaanu kan nuti ilaalu. Metal oxide inni jennu yookiin ammoo basic oxide of group 1 or group 2A react with water to form metal hydroxide dha jechaadha. Kana jechaan metal oxide plus wateriin metal hydroxide of kenna jechaadha. Kana jechaan base jechaadha karaa biraatiin inni kun base. Kanaafuu
Sodium oxide plus water in sodium hydroxide, barium oxide plus water in barium hydroxide nuuf kenna jechaadha. Inni biraa immoo double displacement. Double displacement inni jennuun ammoo inni a soluble base with a soluble base react with soluble salt to produce another soluble base in the insoluble salt dha. Kana jechaan soluble base plus soluble salt in maal nuuf kenna? Soluble base plus insoluble salt dha. Kana jechaan inni soluble inni jennuun kan bulbulamuu danda'udha. Insoluble kan jennuun ammoo kan bulbulamuu hin dandeenyedha. Kanaafuu barium hydroxide inni jennuun ammoo inni soluble base dha plus potassium sulfate inni jennuun ammoo soluble salt dha. Sanbooda maal nuuf kenna? Soluble base kana jechaan potassium hydroxide plus insoluble salt dha. Kanaafuu inni kun insoluble salt dha. Kunis akkasuma jechaadha. Example lammaffaan. Inni biraa immoo common uses of sodium hydroxide in the potassium hydroxide. Uses of base ilaalla jechaadha. Kana keessaa sodium hydroxide fi calcium hydroxide ilaalla jechaadha. Sodium hydroxide inni jennuun inni sodium hydroxide jennuun kana karaa biraatiin caustic soda jennaan jechaadha. Isa kana immoo calcium hydroxide ammoo slacked lime jedhama jechaadha. Inni kun jalqaba kun kan gargaaru maal keessatti used in manufacture of soaps in the detergents. Saamuna garagaraa akkasuma immoo detergent inni jennuun ammoo wantoota garagaraatiin kan qulqulleessu kan jechaadha. Meeshaawwan garagaraa fakkeenyaaf kan akka mana fincaanii ta'uu danda'a. Wantoota akkana kanneen kan qulqulleessinu saamunaawwan dhangala'oosan jechaadha. Kanneen qulqulleessuudhaaf nu gargaara jechaadha. Degreasers, oven in the drain cleaners isaan jedhamu kanneen keessatti nu gargaara jechaadha. Inni biraa immoo calcium hydroxide inni jennuun ammoo used in manufacture of cement and the lime water. Simmintoo garagaraa qopheessuudhaaf akkasuma lime water qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Neutralizing acidic soil. Soil acidii ta'e maal godha? Neutralize godha jechaadha. Inni biraa immoo lime water test for calcium oxide dha. Carbon dioxide kana test godhuudhaafis kan nu gargaarudha jechaadha. Kanaafuu beeziin isa kana fakkaata jechaadha. Yeroo itti aanu ammoo saltiidhaan walitti deebina jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.